عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. حديث صحيح. حديث أبي سعيد الخدري النبي محمد الراقبا سكيستي إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أكن جدا نمني نما غلطيفتون بيكني ربي غلطيفتون بيكو أكس جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانت أن حديث كان في دقلي في سجنتا سينك أبيس سجنتا لبوك أبو أرمون إمارات كيس سجراتو مقالا تربان الرا يرو قبابا كيس ستكين ليسون سجنتا لبوك أبو سجنتا سينك أبو أشارة بريدو لفكائي سجنتا بريدا مكاكيان قبا إرتي إسنغلتي فدا جيتشوتا إتين إسنغلتي فدو أكا جدي إتي إسنغلتي فدو ولا لولي ربين غلطة أكتنا ما قلتشو بيكو في وان إتين ما غلطة قلتشوك أبو سن غلطة سنها قلتشو سنين جدا سجنتا كان كيسان إرقا هدو الأمتني إرقا هدو دبرفتني ميسيجو في كيسا قبا سجنتانكو ميسيجي وان إرقا وانقل قدا في كيسا قبا كيرون كارين warri sagantaa kana qindeessitan sagantaa kana bira dhaabbattan dhuftanii hirmaattan cufti keessan naa galatoomaa. Sagantaa jedheen fudhu seenaadha jedhee fudhaa. Bakki ilmaan Oromoo Islaamaa irraa eegamus bakka akkasiisanii baga agarsiiftan. Imaaraat keessaa qeerroon akkasii Nabi Muhammadin jaallattu qeerroon akkasii islaamummaa jaallattu jiraachuu agarsiiftan. Fajazaakumullahu khayran. bitaa mirgi keessan duraa doomni keessan tika rabbiitiin isinii haa tikfamu. Addunyaa akiraan keessan waan isin jaallattani olitti rabbi isinii haa kennu. waan garaan keessan dheebote dhiibuu baasee rabbiin biraan isin haa gahu. guyyaa qiyaamaa rabbi Nabi Muhammadii wajji isin haa kaasuu. badii dogongora maasiyaa isin dura qabnu qabdan rabbiin hunda keenya haa araaramu. Jazaakumullahu khayran. ulfaadhaa galatoomaa uffata ulfinaa uffadhaa.